ummata keenya ka wallootiif sagalee haa taanu. Ummanni keenya ka walloo miidhamaati jira. Ummanni keenya ka walloo waan nyaatu dhabeetiin, waan qarqaarsaallee dhabeetiin, waan biraadhiisii waan nyaatee walitti kennullee dhabeetiin, galiin bakka adda addaa irraa galuufillee dhabamteetii itti marfamtee humna naftanyaatii fi humna kirtee saba biraatiin marfamanii ummanni kun rakkoo hamaa keessaaf saaxilamanii jiranii. Ummata Oromoo bal'aa kana osoo qaban ummanni kun rakkachuu jira. Ummata kana akka bira dhaabbatan ummata Oromoo gaafa ummanni Oromoo Soomaaliyaa irraa buqqaanii Jigjigaa irraa buqqaanii Soomaaleen ummata keenya darartee achi irraa buqqaafte sanitti ummanni keenya ka walloo mallaqa qabatanii waan nyaatan qabatanii ummata achi irraa dhufeetiin Oromiyaa keessatti ummata keenya san keessummeessee ummata keenya san wajji dhaabbate keessaa isaan tokko. Ummati Wallaggaa ummati walloo ummata jechee ummata beekamaa ummata sabboonaa ummata Oromoon jabeeffachuu qabdu keessaa isaan tokko. Ummata walloo nu jabeessaa yaa ummata Oromoo. Ummata walloo bira nu dhaabbadhaa. Ummati walloo miidhamuu jira. Ummati walloo saamamuu jira. Ummanni walloo gubachuu jira. Ummanni walloo waan qarqaarsaallee ni dhabani. Waan nyaatanillee dhabani. Homa isaanii birmatullee ni dhabani. Amma kunoo wanna kana waan argatanii buskuuta tana qoroshoo tana waan qoodamu jiran tana shilingii waan xiqqoo takka mallaqa xiqqaa takka biyya alaa irraa yoo xiqqaate shilingii 10,000 gartee qarshii 10,000 waan hin geenye takka bitatanii buskuuta waraana isaaniitiin akkana ofirraa eegatan. Buskuuta bitatanii waan akkanaan nyaatanii jiraatan. Ummanni kun ummata qabeenyallee waa qabu. Ummata gartee baatee dalagatee jiraachuu danda'u. Ummata onnee qabu. Ummata ofirraa waa dhowwuu danda'u. Ummata ofirraa waa qabuu danda'u. Garuu carraan biyya isaanii biyya diinaa marfamte keessatti nurraa marfaman. Bahanii waan nagadatanii waan fudhatanii galatanii dhabanii. Warri xixiqqaa magaalaa keessatti dukkaana qaqqabu. Waan dukkaana nigdii isaanii dhiisaniitiin bishaan waan qaban san ummata isaanii kan waraana kanaatii kennan. Ummanni warra qawwee qabatee akkana bira dhaabbatee waan qabaniin bira dhaabbachuu jiran kun ufumaa wal jajjabeessuu jiran. Ummata kana ummanni Oromoo waan dubbatuuf illee nagarre haga ammaatitti. Ummata wallootii fi sagalee haa taanu yaa ummata kiyya kabajamu. Ummata Oromoo yoo nama tokkoo fi qarshii takka yoo walirra buustee qarshii takka haa ta'u ummanni Oromoo miliyoonni hagasii yoo qarshii lama walirra buusan ummata kanaaf sagalee ni ta'an jeetii yaad. Akkasuma ummata wallootii fi ummata wallaggaatii fi sagalee ni ta'an jeetii yaad. Waan biraallee yoo dadhaban gabbahanii iyyuuf yookaan hiriira bahutti mootummaa kanattis waan biraallee yoo dadhaban. Ummata kiyya kabajamoo ummanni akka walloo Oromiyaa keessa hin jiru jeetii yaada. Oromoo walloo jechuun ummata gartee sabboonaadha. Ummata beekamaadha. Ummata Oromoon gartee waan adda addaa irraa baruu danda'u tokko. Ummata beekamaadha. Cunqurfamanii saba biraa keessatti marfamanii akkana jiraachuu jiran. Bahanii galanii nagadachanii nigdiin isaanii karaa dabarsuu dhowwatame. Bakka deemanii galanii galbuu dadhaban takna. Bakka jiraachuu dadhaban tanatti. Ummanni keenya maaliif sagalee hin taaneef ummata kana maaliif qarqaarsaan bira hin dhaabbanne maaliif ummati Oromoo ummata walloo yookaan ummata wallaggaa saniif maaliif sagalee hin taane. Keenya keessaa akka bahan feena. Ummata keenya ka walloo fixaa jirani. Ummata keenya ka walloo mana itti gubanii fixaa jirani. Ummata keenya ka walloo jiruu dhowwanii jirani. Ummanni keenya ka walloo gartee ummata jabinna isaatiin akkasuma sabboonummaa isaatiin jannummaa isaatiin onnummaa isaatiin ummata Oromootiin olitti ilaalamu tokko. Ummati walloo ummata qallaalii miti. Ummata ofirraa dhowwuu danda'u. Ummata seenaa qabeessa. Ummata seenaa qabu. Ummata afaan duwwaatii miti. Ummata gartee haqlii fageessee waa yaadu takka. Hanga hanqinna isaatiin hanga dhiphina isaaniitiin hanga nami waan bira dhaabbatuun dhabeen gartee namuma bira dhaabbatu dhabee ummanni sun ummati xiqqaan sun ummata kana ofirraa dhowwaa jira. Gootummaa ummata wallootii ummata Oromootii fi fakkeenyanii ta'an jeetii yaada. Ummata walloo jechuun ummata seena qabeessa. Ummata gartee wanni feete cabsuu hin dandeenye tokkummaa isaaniitiin jannummaa isaaniitiif beekumsa isaaniitiif qabeenya isaaniitiin wal bira dhaabbatanii ummanni sun socho'a. Waraanni fannoo naftanyaa kun isaan irra buqqa'ee isaan irra gartee waraana bananii labsii sanyii duguugaa irra labsanii mana irra gubanii ummata isaanii fixaa jiran. Maaliif hin dubbanneef ummata kanaa ummata Oromoo? Ummati Oromoo ummata xiqqaadha. Ummata sabaa fi qabaa fi qalaa gahu jechuudha bira. Ummata kaabaaf kibbaa fi bahaadhii haa yoo wal bira dhaabbate ummata abbaan eenyuu danda'u miti. Isin ammoo baasheedha. Nama wal bira dhaabbatuu danda'u miti. Wal bira dhaabbatuu guutuu Oromiyaa dhiisiti. Naannoo takkaa yoo wal bira dhaabbachuu hin dandeettan ummata Oromoo. Dhugama walitti himuu wayya.
ummata akka walloo kana osoo taatanii maaltu isin danda'a qara? Maaltu isin daffaraayyuu? Ummanni walloo san silaa Oromiyaa tana sentaa keessa jiraate maal rakkoo qabna qara? Ummanni keenya fakkeenya isinirraa fudhateetiin socho'a. Ummata walloo jechuun ummata sabboonummaadhaan beekame, ummata jeenummaadhaan beekame. Ummata gartee kana ummata walloo kana ummanni Oromoo bal'aan kun nama bira dhaabbatu dhabee waan nyaatus dhabanii bahanii galuu fi nagadatanii galuu fi fudhatanii galuu dadhabanii ummata kanaan ummata nafxanyaatiin marfamanii waan ta'an dhabanii karaa galanii karaa bahanii itti galan dhaban. Ummata kanaaf sagalee maaf hin ta'an? Ummata kana bira maaf hin dhaabban? Akkasuma ummata Oromoo ka Wallaggaa maaliif sagalee hin taaneef ummati Oromoo? Gaafa ummanni sun dhumate, gaafa ummata san fixan, gaafa ummata san irraa lafa fudhatan isinitti dhufanii beekta ta'uu beekta. Maaliif ajjeefamu jiran isaan? Wanni ajjeefamu jiraniif maali? Oromummaa isaanii ta'uu isaanii qofaaf. Oromummaan kan kee bar kan isaan siin qabatanii deeman. Atan Hargeedha, Arsiidha, Baalee, Jimmaa, Booranaa maali siin jechuun hin danda'an kan isaan siin hin jaan. Kan siin jaan Oromummaa takkattiidhaan kan dhukkeessi kaasu jiraniin, kan mataasi qaluu jiraniin, kan lubbuu sirraa muruu jiraniin Oromummaa kan kee takkattiidha. Ati ammoo naannoo keessa deemtee ganda gandaan uf baaftee ani akka warra achiiti warra asiiti gosa akkasii kan maal nu barbaachisa kun? Maal nu fayyada? Maaliif nu fayyadiin amma dura? Wanni nu fayyadu maali? Gosummaan keenya tokkummaa ta'eenna kan nu fayyadu. Tokkummaa ta'eenna yoo wal bira dhaabannee fi tokkummaa ta'eenna yoo sochoonee qofa kan wal bira dhaabannuu waan tokko walii bahuu dandeenyu. Uummata kiyya kabajamoo dubbiin har'a manaana baafte dubbiin har'a isin himu jiru tun waan isin wallaaltanii miti. Ammoo waan tokko fudhachuun barbaachisaadha. Doofummaa ta'eenna yookaan dabummaa ta'eenna yookaan gowwummaa ta'eenna tana ofirraa xiqqeessaa. Wanti kun mataa irra isin baasuu jirti naftanyaa. Nu waan isin jenne qeerroo Oromiyaa qeerroo isin hin jaanii isin yaaman Oromoo kaabaa kibbaa fi dhiyaa hundaayyuu bahaaf dhiyaa kaabaa fi kibbaa qeerroo isin jaan wanni uummata harkaa qabu geessee ammaa kana qeerroo lubbuu tanteetiif buluu qofaa miti. Uummataafis bulii yeroo takka. Oromiyaa keessaa Amaarri ilaa Harargeetiif ilaa Arsii ilaa Shawaa ilaa Baalee fi Booranatti Amaara of keessaa baasuun keenya dirqama. Jaalatanii osoo hin taane gidditti biddatti ishiinii ofirraa baasa. Hin feenu naftanyaan ammallee diina Oromooti. Borus diina Oromooti. Jedhi Haacaaluu Hundeessaa. Uummanni kun uummata nagaa silaa uummata nagaa wajji jiraannaa wajji bullee wajji jiraannaa wajji nyaannee dhunnee jennee osoo wajji teennu namummaa wajji nyaannee wajji dhunne kun sirra dalagee faannoo sirra baasu jira. Isaan sunis faannoon sunis maaliif mootummaa qofatti hin xiyyeeffatin? Mootummaa qofa maaliif hin xiyyeeffatin? Mootummaa miti kan itti xiyyeeffate lafa Oromootii fi saba Oromoo qofatti kan xiyyeeffate. Gaafa inni achi dabree mootummaa kanarraa aangoo fudhate juntaa san isinii wayyaa bira. Juntaa warra Tigraayee san TPLF isinii wayyaa. Gartee TPLF siyaasaan isii siyaasaa bilchaataan deemti. Siyaasaa beekamaan beekti. Siyaasaa intarnaashinaaliin beekamti. TPLF gartee wal sossobuu dhiisaa. TPLF gabbaatee nama nagaa kana gaafaan eegii mallasduu kana dubbiin hammaatte malee achi dura nama nagaa ajjeesuu jechuun tokkoon siyaasaadhaan fayyadamee tokkoon qacabnu gootu malee daarektii as bahee nu dura shanu nurratti hin dhaadatu. Oromoo irratti hin dhaadatan. Isaan hatta gaafa waraana Abiyyiitii fi waraanni Tigraayee walti bahee waraanaa ture sanitti waraana Tigraayee boojite san waraana Tigraayee uummanni Tigraayee waraana Itoophiyaa gartee waraana mootummaa ka booji'e san guututti ka garii ni gale. Hin finne isaan hin ajjeesan nama. Isaan siyaasaa bilchaattuu beekan. Uummata Oromoos tuquun fedhan. Gartee ka itti fayyadam siyaasaan isaanii mootummaa fi warra wallaa isaan qofa uummata nagaa tuquun fedhan. Tigraayee akkas. Amaarri ammoo uummata nagahaati kan itti arguu fedhan. Uummata Oromooti kan arguun fedhan. Dachii irratti arguun fedhan. Eenyu kan maqaa isin baase? Eenyu kan biyya tana isin Madagaskaarraa dhuftan isin hin jee maqaa isin moggaasu jiru. Itoophiyaa keessaa si baasee sentaa lafa tanteetii keessaa si baasee har'a lafa tantee dhaaluu fi socho'aa diinni. Maaliif Oromoo ofirraa yaaddanii? Ofirraa sochootanii? Ofirraa dhoowwitanii? Uummanni kun uummata gartee keerii qabuu miti. Uummata sharranyaa. Uummata gartee yoo dhixxillee gogaan saree baktiin bahu jaan. Uummata baktii bahuu miti warri kun. Namni warri kun diina keenya. Warra kan ofirraa baasu malee
ummata walloo san oromiyaa keessa qubsiisuu danda'e. Nu qabeenyi keenya ummata oromoo guutuu gaheetiin addunyaa fuuna oola. Ummati kun nu keessaa dhugeetiin nu keessaa nyaatee nu keessaa dhugeetiin warqii teenya biyya teenya keessaa guurrateetiin nurra caffaree faannoo nurra baasee nurratti gartee nu fichisiisu jira. Ummata oromoo kabajamoo fi jaalatamoo waan tokko ofirraa laala waan asitti as deemaa jiru siyaasatti illee fayyadame siyaasaan ati itti fayyadamtu sin baasu araara jetta. Araarri ati jettu warra kanaa hin fayyadu. Araarri ati jettu warra kanaa faayidaa hin qabu yoo likkitti ofirraa dhoofte qofa. Yoo likkitti ofirraa faccifte qofa. Yoo ofirraa faccifte warrilleen kabajaa sii kenna. Hagumaan nama faccisi. Hagumanatti nama ofirraa dhoowwiteen namillee sirraa dhaabbata. Hanga ati nama kadhattu ammoo nami sirraan dhaabbatu beeki. Isin nama kadhattan maali wanni na kadhaa gahe? Maali wanni jaarsummaa gahe? Maali wanni wal kadhachuu gahe? Maaliif wal kadhan? Maalirra isaan irraa argannaaf wal kadhan? Wanni isaan irraa argannu maali? Qabeenyi isaan irraa argannu maali? Dinagdeen isaan irraa argannu maali? Uummata Amaaraa irraa maal argan? Warratu keenya saamu jira. Ka keenya saaman, ka lafateena keessa ta'anii, ka daawaa fi wanni hundi sintaa lafateenaa keessa ta'anii magaalaa adda addaa fooqii itti ijaaratanii ta'anii achi booda ammallee sirratti waraana labsanii si fixaa jiran. Ka si fixaa jiran dabranii ammas kasi fixaa jiran dabranii achi irra dabranii ammallee deebitee jaarsummaadhaan deemtee kadhatta. Maali kun? Maali ilaalchisa? Sodaa fakkaatti. Uummanni kun uummata sidhiisu jaarsummaadhaan. Kadhaadhaan uummata sidhiisu yoo ofirraa farte qofa. Yoo ofirraa murte qofa. Yoo ofirraa baaste qofa. Ka kabajaa sii kennu nami. Dhuguma dubbadhaa. Ilmaan tantee taati dhalti. Gisee alabbaatee nami tokko yookaan ijoolleen takka garaftamte. Ijoolleen takka dhahamte. Ka ijoolleen tantee dhahamte feeta moo? Ka ijoolleen tantee nama dhoofte feeta. Ka ijoolleen tantee tumamte feeta moo? Ka ijoolleen tantee tumte feeta. Yaa uummata Oromoo bal'isi yaadi. Siyaasa fayyadami, okay? Siyaasaan tana keessa siyaasa tana fayyadamanii uummata keenya miidhaa jiranii uummata keenya kabajamoo ofirraa ilaa daangaatti Amaaratti akka ofirraa baaftan uummata naftanyaa akka ofirraa baaftan isin ijaa asumaan gara oduu kiyyaatti isin dabarsaa nagaan naa turaa isin ijaa.